Namoota hundinuu warri maannaa fangaba dhimma Oromummaatu waameedha kaasee lafa hafi osoo jedhanii lafa dhiiraa waan qaba. Guyyaa hayyooti kan dubbatameen dhufne dhageeffataan baay'eedha akka dubbachuuf dhufne. Keessummoonni kallattii hundumarraa dhuftanii beektonni abbootii gadaa warra umriin bubbultanii ulfoon hawwata siinqee manguddoo qeerroof qarree ba'aa salphaaf ulfaataa baannee keessa dabarree ijoolleen alii birraa obboleeyyan Hacaaluu hambaan obbo Boonsamoo baga jaawwala qarre. Ijoollee baaqoo guutuu gaafa roorroon hammaatte warra kuffisee kufu. Ilmaan jaatanii alii warra tokkummaan dha'ee of jalaa cabsu gufuu abaaboon taaddee birruu horteen hangafa kuushii hundinuu anaa dhufu. Arsii walqixa tole bareenni keessaaf alaa arsii namaan saganne hortee burqaa jaalalaa. Kan injifannoon galu yoo bahee diinaan lole hambaa leenjisoo dhiiga arsii gaafa aanole. Kan irraa ijaaramne dhiiga qeerroo nageessoo lafee nadhii gammadaa gurra roobaa dagannaan arsii maqaan nu bada. Fuula keessa yoo laalu bifaanis gargar ta'u yaadaan waliin dhiyaata. Akkami garaan keessa rakkoo Oromoo baataa moo alagaan fira ta'ee ilmaan Oromoo nyaata. Isa faayidaan jijjiiree eenyummaa keenya dhaalu isa faallaa micciiree aadaa keenya awwaalu hin fudhatinaa dida. Anumaa fi isin dhaloonni galmaan gayu karoora baarootumsaaf doktoraayilee fida. Qubee hayyoonni teenya itti dadhabdee bocceen seenaa hojjechuu qabna. Maaltu nu tole jennee gabrummaaf mana jaarree gabrummaa keessa rafna jechuun meeqatu roorroo diddaaf kaleessa biyyaa ba'e meeqatu umrii isaa malee laaqana biyyee ta'e. Laakkaamee dhumataa kanatti buuteen isaa manaa bahee dhabame jaalladhii gammadaa jaaladdeessaa gadaa baqqalaa do'aanoo galmee do'aa keessa yoon galee qabame. Bara Oromoon seenaa barreessuuf dhabe hiree kan maqaan isaan tolle qeesicha abbaa baahiree seenaa Oromoon qabu dabsee barreessaa ture. Amma kaabaatti bakka'ee dhaloonni kubee qeerroon bahaa fi dhihaa tokkummaan wal utubee seenaa karaarraa dhabe karaa sirrii deebisaa raajii dhaloonni hojjete dhalootatti ceesisa. Waa'ee keenya dagannee sammuu dhabuu irra fayyaa duunee lafaa dhabamnee awwaalamuu nu wayya. Wayyanaan jettanii salphannee jiruu irra jireenya akka baalaa seenaa gaarii hojjannee maqaa gaarii qabannee du'uutu irra caala. Silaa gaarii hojjettee fi duutitu nama diddu hayyuu biyyaaf qorichaa dhuftee fuute nu jiddu. Nama gaaddidduun isaa biyya kanaaf gaaddisaa gaafa of biraa dhaban baay'ee nama yaachisa. Jajjabaan biyyee nyaatte hedduu kumaaf kitila hin danda'amuuf malee hayyuun biyyaaf qoricha of biraan dhaban sila. Bara dabaasan keessa waan Oromummaa ibsu sodaa malee hojjannaan waltajjii irratti bahee afaan Oromoo dubbannaan eessaan oofidde gurbaa kana afaan simbiraa manneedhaa baay'eedha ajjeefamuunis jira jechuun warri sirna abbaa irree seera jallataa kaa'ee hidhaatti darbatamee duuti itti murtaa'e. Achiillee gadhiifamnaan reenya rabbii ta'ee qabsoo nu filattaan maatiirraa gaafiin ka'ee ejjannoo koon jijjiiruun haadha manaa jaalatuuf ilmoo isaa mararfatu biliseen gargar ba'e. Isa dubbattu kana obii qabdaa hojjettanii fagoo miti qoradhaa. Haadha manaa isaa durii harmee bilisee deette maaf akka gargar ba'an haasofsiisaa gaafadhaa. Namni nama ta'ee dhalatee jireenya hiika hin qabne jiraachuun hin ulfaata. Duutullee akka hin duune dhaloota siif jiraatu dhalee kaayuun furmaata. Duutus akka bareedu galmeen hayyoota Oromoo dhalootaaf waa gumaache akka obbo Boonsamoo. Seenaan duune hojjate kan dhaloota fayyadu qalamaaniin galmaa'e galmee haqaarraan badu. Osoo aadaa kunuunsu godhaaf godhoo haxaa'ee guyyaan dhufnaan godaane seenaan godaanne kaa'ee. Yoomuu karaatti nama himatte hedduu kennaa gadaaf sirna gadaatiin dhaloonni galmaan geenna. Qabsaa'aan wareegamus bakka bu'a dhaloonni du'us maqaan hin badu seenaan jiraata goonni. Kenna nama hin qaanessu abbaa fi akaakayyuun dhalootaaf waa gumaachee seenaan jiraata hayyuun. Ameessi bonaan dhalee osoo ilmiin ku'uurra namni jabaan dhalatee seenaa malee du'uurra osoo beekan hojjetaa waan uumamni daangessu jiraa kan akka seenaan du'uu nama qaanessu. Hin jiru akka jettan shakkiin qabu sinirraa dachee kanarra nuyyuu sababa seenaa jirra. Osoo seenaan hin jirre eenyutu eenyuun beeka kallattii irra deemnu eenyutu nutti akeeka.
silaa dhama kalee raafame asdee binee raasna silaa gootaaf dabeessa akkamiin adda baasna eentu nutti mamadda dhaloota akaakayyu silaa maaliin qoranna nama wallaadhaaf ayyuu kan dhaloota egereef dhalee gudunfee darbe akka jiraatu feenaan haga addunyaan jirtu kan dhaloota barsiisu nuufaa jiraatu seenaan namni Oromoo qabu seenaan na jalaa badaaf sodaatee garaan hiru kan seenaa dhokse malee kan seenaan isa dhokse dachee kanarra hin jiru namni kabaja qabu yoomiyyuun kabajama namni seenaa hojjete akkamiin dagatama kamtu dabaaf qajeelaa gingilchee adda baasee dhalootatu yaadata hojii isaa waliin kaasee qilleensaan irraafamu kaayyoon keenya tokkuma birraa bonaa fi ganna nama namniif jiraate nama sabaaf jiraate barabaraa yaadanna hojii beekaan hojjetee maqaan keenya himama seenaa hayyoota keenyaa seenaa gootota keenyaa jiraachisuun dirqama dhugaa isinitti hima ekeraatu awwaalaa nu taajjaba yoo rafnu dhugaa isinitti hima ekeraatu awwaalaa nu taajjaba yoo rafnu seenaa dhalootaaf ta'u dhalootatti ceesisuuf ajaja eeguun qabnu namni namummaa qabu dhalootaaf waa gumaachee darbuu fi kan dadhabu seenaan hojjennu taanaan yoo seenaan jiraachisne jiraachuun gatii hin qabu nama taanee dhalannee dhaabannee du'uu manna seenaan duune hojjennee akka obbo Boonsamoo du'a mo'achuu qabna galatooma Guyyaa jabnaa waan oolu seetaa Oromoo soomaya meetaa guyyaa dhiiraa guyyaa gootaa waan oolu seetaa Oromoo soomaya meetaa guyyaa dhiiraa guyyaa jabnaa waan oolu seetaa Oromoo soomaya meetaa guyyaa dhiiraa guyyaa gootaa waan oolu seetaa Soomaya haadhatu ta'e guyyaa dhiiraa guyyaa jabnaa waan oolu seetaa Oromoo soomaya meetaa guyyaa dhiiraa guyyaa gootaa waan oolu seetaa Harkee Tony Machae, guyyaa dhiiraa guyyaa gootaa waan oolu seetaa Oromoo soomaya meetaa guyyaa dhiiraa guyyaa gootaa waan oolu seetaa Oromoo soomaya meetaa guyyaa dhiiraa guyyaa jabnaa waan oolu seetaa Oromoo soomaya meetaa guyyaa dhiiraa guyyaa gootaa waan oolu seetaa Oromoo soomaya meetaa guyyaa jabnaa guyyaa hayyuu waan oolu seetaa Oromoo soomaya meetaa guyyaa dhiiraa guyyaa gootaa waan oolu seetaa Ateeteen guuttee dhuftee guyyaa hayyuu guyyaa gootaa waan oolu seetaa Oromoo soomaya meetaa guyyaa gootaa waan oolu seetaa Onaa murtiin guuttee dhuftee guyyaa hayyuu guyyaa jannaa waan oolu seetaa Oromoo soomaya meetaa guyyaa dhiiraa guyyaa gootaa waan oolu seetaa Ingilchaa sutaa barrichaa guyyaa gootaa guyyaa dhiiraa waan oolu seetaa Oromoo soomaya meetaa guyyaa dhiiraa guyyaa gootaa waan oolu seetaa Qacalee shaashee hayyichaa guyyaa gootaa guyyaa hayyuu waan oolu seetaa Oromoo soomaya meetaa guyyaa gootaa guyyaa Ablee nu kennafi ol qabaa agarsiisa bakka gammaddee obbo Hirphaa gara waltajjiitti kabaja guddaadhaan hamilees dabalatee akka nuuf affeertan obbo Hirphaa gara waltajjii nuuf kottaa. Obbo Musaa Haji Adam Saddoo gara waltajjiitti nuuf ba'a. Asumaanii gara sagantaa qaxxallitti dabarraa abbootiin gadaa fi hawwanni siinqee keessummoota kennaa nu dhandhamsiisu dhangaa qophaa'e achi booda gara sagantaa itti dabarraa gara dhandhammitti darbinee jirra ulfaadhaa galatoomaa. Abbootiin gadaa fi hawwanni siinqee kallattii maalii keessummoota keenya nu dhandhamsiisa iddoo ulfaadhaa. Thank you.